Oppiidiyoo akka lammaffaa hin filanne nan amanaa kan jedhudha ati kan kaasaatti jirtu. Biyya keessa yoo fudhanne garuu biyya diiyaaspooraa jiraniifate egaa haa ta'u garuu gariin mootummaa deeggarus jira gariin mormus jira. Isa kana maal bu'uura godhatteeti ati namni lammaffaan filatu jettee kanatti itti amanuu dandeessa. Mootummicha deeggaru kuni waa lamaani. Maajoritiin dirqameeti jireenya isaatiif bultii isaatiif akeekkachiis itti kennameeti. Mindaa isaatiif jecha ijoollee isaa jiraachisuuf jecha dirqamee deeggara. Warri amma deeggaraa jiru. Gariin immoo maallaqaan bitameet isaa mijaa'ee akka inni abbaa manaa, abbaa konkolaataa, abbaa diinagdee ta'u isa godhanii, isa duroomsanii akka isaanii dubbatu carraa kennanii fi hiree kennanii fi isa duroomsanii, isa qananiisanii mooraa tokkotti isa sassaabanii qananii gammachuu boqqolloo, qamadii, asheeta kana itti agarsiisaa jechuudha. Kan akka inni waan biraan dubbanne isa taasisan jechuudha. Malee wanti ani siin jedhu uummatni kuni dirqamaani ka hiriira ba'u. Warri isaan keessaa bahu nutti maa bara. Warri isaan keessaa yeroo yeroon bara baraan bahu ganee isaan biraa deemu hin dubbata. Dirqameeti humnaan yoo kana godhuu baate madaabaraan argattu. Yoo kana godhuu baatte hojiin argattu. Yoo kana godhuu baatte manni daldala keetii hin cufama. Yoo kana godhuu baatte barumsarraa hin ari'amta. Yoo kana godhuu baatte hojii qaxaramuu hin dandeettu. Kana yoo lafa kaan qotee bulaan madaabaraa yoo argatin daldalaan hayyamni isaa yoo qabaatin balballi isaa yoo cufamoo ta'e barataan yoo ka ari'amu ta'e erga baratee fixee yoo hojiin arganne ta'e dirqamaan waan sanitti galachuudha. Abboo kana hundan barbaadu kan jedhe immoo waraanatti makamee jechuudha. Kanaaf jarri kun hin filamanii namni isaan waliin jiru warra akka isaanii ka ganna 28 waliin dhiigatti cuuphame warra akka isaanii Oromiyaa saamee saamsisee duroome jara kanatu qabeenya san eeggachuuf warra kanatu dhiiga itti cuuphaman saniin itti gaafatamummaa jalaa bahuuf kan isaan deeggaru malee yookaan gabrummaa uummanni Oromoo duuti ilmaan Oromoo kun ka itti mul'anne namni waan jiru warra akkasiiti malee namni sammuun isaa dalagu odoo filannoon tokko deeme akka jara kana hin filanne dhibbarraa dhibbatti. Ayyee tole daawwattoota keenyaa egaa tarii dubbii keenya keessatti namni waliin turtii taasisaatti jirru weellisaa Muktaar Usmaan Sheekaa waliin taasisaatti jirra. Oromiyaa xiqqoo Minisootaa keessa jirra. Maarreen qopheen kun gama Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa walaabuu intarteeymenti kanuma isaa jechuudha. Maalii walaabuu jedhee sanallee gara boodaatti kan deemnu ta'a. Akkasuma immoo tafarii tuubiidhaan kan isin biraan ga'u haga dhumaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Mee egaa aartii keessaan baane turre nuuf kolchaa daawwattoota keenyaa qabiyyee dubbii keenyaa sin daganne garuu Muktaartu na harkaa babba'aa jira waan ta'eef gaaffiinsaa xiqqoo waan Oromoo kana tuttuqa rakkoon Oromiyaa keessatti deemaatti jiruuf akka keetti eenyuun komatta mootummaan qaama inni akka waamutti abaa'oo shanee jedhee waama. Qaamni waraana bilisummaa Oromoo moo mootummaatu dhiibbaa geessaa jedha. Kanas ta'e sana qaamni kamiyyuu itti gaafatamummaa fudhatu Oromoon akka Oromootti garuu miidhaa keessummeessaatti jira. Namni bayee galuudhaaf ooyiruu isaarraa qotatee galchachuudhaaf rakkoo guddaa keessummeessaatti jira. Addatti immoo gama lixa Oromiyaa yoo fudhatte akkasuma immoo Gujii Boorana yoo fudhatte Walloo dabalatee kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti daaqama guddaatu jira. Kana irratti immoo fanxoo irratti cobxoo akkuma jedhani uummanni keenya hongeedhaan rakkoo jabduu keessummeessaatti jira. Fakkeenyaaf gammoojjii Baalee fudhachuu dandeessa, gama Gujiillee fudhachuu dandeessa. Kanas ta'e sana haalota yeroo ammaa Oromiyaa keessatti mudataa jiruudhaaf ati akka hubannoo keetti, akka ilaalcha keetti qaamni itti gaafatamummaa guddaa fudhachuu qaba jettee ati tilmaamtu jira moo lamaanuma isaaniitu itti gaafatamummaa fudhatattee yaadda? Qaamni itti gaafatamu mootummaa amma aangoorra jiruu fi keessattuu namoota jaarmiyaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa yeroo dheeraaf turanii hoogganaa turanii waan bilisummaa isa barsiisanii waan gabrummaa isa barsiisanii miliyoonaan erga horatanii booda gatuma aangoo jaarmiyacha keessaa dhabanii galanii ummata Oromoo burjaajessanii ummatni Oromoo akka jara kana gatuma jarri kun mindaa bareedaa mana bareedaa
ganna 40 biyya baqaa keessa turan isaan galchanii mana bareedaa, mindaa bareedaa, makiinaa bareedaa, jireenya bareedaa isaanii kennaniif qofa mootummaa kana nutti dhaadheessan isaantu itti gaafatan. Keessattuu warri kanaan dura qabsoo Oromoo hoogganaa turan bilisummaa Oromootiif jedhanii obboleewwan keenya gaaratti ficcisiisanii biraa galan har'a mootummaa kana nutti dhaadheessan itti gaafatamummaa guddaa qaban. Kanaaf qaamni mootummaan abaa'oo shanee jedhu kan Oromoon immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhu itti gaafatamummaan fudhatu hin qabu. Uummata isaarraa waraanni bilisummaa Oromoo waboon uummata isaarraa lolachaa jira. Uummata isaarraa roorroo qolachaa jira. Daawwattoota keenyaa inni kun ejjennoo weellisaa kabajamaa baay'een keessan jaallattanii yogguu waa'ee Oromoof Oromiyaa dubbatu kan ammoo xiqqoo ishee onnee namatti toru weellisaa Muktaar Usmaan Sheekaa waliin kan turtii taasisaatti jiru. Namni waliin jiru weellisaa Muktaar Usmaanii maal waa'ee siyaasaa haasa'u sagalee isaa kiilolee sanaan yaa boontuun tala arsii sanaa jedhee yookiis immoo meettaa gamaa jedhee yookiis jettee jalqabayyuu nu jetteetta mee tokko isaa nu dhageessista sagalee kee kiilolee sanaan boontuun tala arsii nu jetta yookiis immoo meettaa gama jetta lamaanuma ishee nu gadhiisteen booda namoonni dubbii kee caqasanii amma waa tokko yaadoodhee yaada an dhaggeeffataa keeti amma namni kun agartee artistoonni kun leellistoota baay'ee qabdu gara daandii sirriittis gara daandii hamaattis uummata luuccessuudhaaf sagaleen keessa nama baay'ee booji'a jalqaba irratti jetteetta anis naman jaalladha namnis na jaallataa itti gaarii taate dubbiin yoo akkas ta'e kanarraa kan ka'e gariin mootummaa faarsuudhaan artistootumtiyyuu akka mootummaan sirrii ta'etti uummata kanatti aartiidhaan ogbarruudhaan uummata biraan ga'u. Gariin immoo mootummaan kun hamaa akka ta'etti seexana fakkeessanii yookiis bineensa fakkaatanii uummatatti dhiyeessu. Ati gaajjennoo mataa kee qabdaa yoo Muktaar Usmaaniin artistii akkamiidha Usmaan Muktaar yoo jedhanii maal deebista laata? Ceesisa kana booda walitti deebinaa. Ayya daawwattoota keenyaa egaa xiqqoo ishee iddoo jijjiirrachuudhaaf bakkee teenyee waan uumamaan badhaase magaalaa lakkuu Minisootaa keessa teenyeeti kan nuyi waraabaatti jirru. Akkuma argitan egaa magaalaan nuyi keessa jiraannu rabbittaa tolu malee dacheen magariisaa biqiltuunis waanuma dachee Oromiyaa fakkaatti uumamaan badhaaseera. Mee weelluu xiqqoo ishee nuuf gadhiisiiti warra mootummaa abaartanis ta'e weellistoota kana warra mootummaa faarsitan kana nuuf himta. Isa dura garuu boontuu arsii nu jedhime. Boontuu arsii kana beektaa sirbi boontuu arsii kuni garuu nama jaallattedha. Nama jaallattedha boontuu. Lakki abbo nama ani jaaladheefi miti ka sirbe. Intala arsiitiif sirbe. Intala arsii kan jaallatte jechuudha. Lakki intaluma arsii jaalala osoo hin ta'in intala arsiitiif intala arsii taatee uumamtee isiisan ibsuu barbaade. Yoo warri biraas komatanii. Faarsaa jira marayyuu. Boontuu Jimmaatiif sirbee jira, Tawallootiif sirbee jira, Tuulamaatiif sirbee jira, Tamaccaatiif sirbee jira. Kamiin sirbina? Tole akkas yoo ta'e achumaan waan deebistee weelluu keetti galla. Matumaayyuu waa'een kee gwaasamu Muktaar Usmaan kun lafuma inni itti dhalateyyuu nama wallaachisa. Gaafa kan arsii sirbu arsii madhaa, gaafa kan baalee sirbus akkuma kanaa. Gaafa dhiichisa garagaranaa sirbus akkasuma jedhanii kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti weelluu hundumaa akkati weellisuudhaaf kennaa qabdudha. Sagal wannuma sana akkuma loqoda isaatti loqoddee sanuma fakkaattee hojjettallee jedhamta. Ishee kana achiin nuu kaasiitii icciitii wanta sana boontuu arsii nu weeddistame. Wanti sirbi ani yookiin walaloo sirbi ani sirbu dhuguma wayita dura sirbu ergaan miidiyaa irratti bahee bakkaan dhaladhe eessa jedhanii na gaafatanii booda kan miifama ergaan ani miidiyaa irratti bahee bakkaan dhaladhe hime booda kana beekan malee dur namni wallootis dhalataana walloodhuma na seha warri jimmaatis akkasii warri tuulama jiddu galeessi maccaaf tuulaman illee dhalatama naannoo sanii itti fakkaadha namni arsii baalee illee
akkasitti na beeka jechuudha kan dhalootaan achi ta'uu na beeku malee kunillee maaltu san fide seeta. Ani afaan Oromootiin afaanicha barreessa. Afaan Oromootiin miti ka sirboon. Afaanicha sirbaan. Walaloon kiyya afaanicha. Afaan Oromootiin sirbuu fi afaan Oromoo sirbuun garaagari. Afaan Oromootiin sirbuun maal akka ta'e beeyta? Afaanicha haasayuu, afaan haasayuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma yaa magaalatoo ani sin jaaladhaa, atin bareeddaa, yaa intala eessaa jettee walaloo barreessuu dandeetta. Afaanicha garuu yoo beeyte dandeettii afaanichaa yoo qabaatte jechoota dhama qaban, jechoota yoo jedhaman sammuu keessaa naman haqamne weelluuwwan Alii Birraa dur sirbu, walaloo Abdii Qophee dur barreessu, weelluu Yuunus Abdullaahii sirbu, sirboota eenyu amma biyya jiranii biyya Awustiraaliyaa wallisaa jabaa durii qabsaayaa nama dur dhufeensi ilaala biyyatoo dhufeensi ilaalaa jedhee ka sirbe afaan irraa nabade maqaan isaa wallisaan kundiin sirban sirboota Aadam Haaruun dur sirbe Kadiir Sa'iid dur sirbe yeroo laaltu walaloowwan sun ka Abdii Qophee barreesse walaloowwan sirboota Alii Birraa yoo dhaggeeffattu afaanichatu sirbame qananiin afaanichi qabu bal'ina afaanichi qabu kanaaf sirboonni durii sun mataa keessaa nama naqamne. Anillee yeroo baay'ee akkittiin yaalu afaanicha sirbuu yaala. Kanaaf yoon sirba Jimmaa sirbu akkatti warri Jimmaa sirbu sanittan sirba. Tarii namoota keenya gidduutti akka wanni kun konfiishiniin uumneedhaaf akkan si hubadhetti akka caqasaa kee tokkootti kan jechuu barbaadde dhugumatti duudhaa aadaa safuu uummata sanaa akka uummatichi beeku sanattan sirba loqoda isaanii isa jedhu jechuu barbaadeeti malee afaan Oromoo adda miti jechuu barbaadeeti. Afaan Oromoo adda miti. Ayyee taate. Loqoda saniyyuu fiduutu sirra jira. Loqoda san fakkeenyaaf amma sirba Jimmaa tokko siifaa kaasu. Sirba Jimmaa yoo ani sirbu gibeen gama biyya bahaa jifaarii jedha warra kee gaafannaani fuula koo dhiqee dhangala'ee anaarra jigaa'ee mimbaani. Mashoko mali naangallee qaayidaanii kan kee qaayidaan yoo jedhan Jimma biratti naannoo Jimmaatti haalli kee jechuudha. Haalli kee naangalle. Ani amma naangalle haalli kee jechuu nan danda'a ture. Garuu loqoda naannoo sanitti isa kana fakkeenya. Baay'ee gaarii namoota tarii gaaffii kaasaniif akka ta'utti deebiste waan ta'eef galatoome mee boontuu arsii xiqqoo isheerraa nuu jedhiiti. Sirboota kee kutaalee Oromiyaa weeddisan iddoo garagaraas nuuf kaasi garuu sirboonni kee na of kolchaa daawwattoota keenyaa egaa baay'een keessan weelluu baay'ee jaallattan boontuu arsii dhaga'uudhaaf akka jirtan nan beeka gaaffiitu gaaffii dhalee muktaartu immoo dubbii keessa nu galchaa jira waan ta'eef mee amma ati kan kutaalee Oromiyaa kanaa hundayyuu sirbitaa sirboonni kee irra jireessa immoo waan jaalala qaban fakkaata. Umurii kee keessatti ati dubbiin kee waan qabsooti. Sirboonni kee irra jireessa garuu egaa waan aadaa jaalala ibsita irra jireessa. Yoon dogongoree na sirreessi. Yogguu sirba sirbitu Muktaar gaafa xiqqoon sirbee jette namni ati ilaaltee akka sirbitu yookiis immoo weellistu si taasisee jira tarii namoonni dhaga'uu barbaadu waan ta'eef ishee kana nuu kaasiti boontuu arsiitti kallattiidhaan nuu darba. Ani akka ebaluu ta'a jedhee sirba jalqabne sirboota afaan Oromoo dur reediyoon irraan dhaggeeffadha. Bakki ani itti guddadhe siin jedhu sun meettaan sun biyya nagahaa, biyya qananii, biyya quufaati. Biyya ummata cubbuu hin qabne, ummata gidiraa hin qabne, biyya jagna siin jedhee sitti mee jiraa miti. Biyya dhugaa malee sobni hin jirre jechuudha. Biyya yoo wal lolee ganama jaarsi biyyaa taa'ee araarsu. Biyya safuu beeku. Biyya sanitti namni nyaatee dhugee gammadee sirbuudha. Sirbi akka malee jira biyya sanitti. Amma garuu sirba maala? Amma hin beeku.
amma hin beeku haalli Oromiyaan itti jirtu haalli naannoo sanii amma naannoon sun lola guddaan naannoon itti deemu jechuudha. Naannoon ani itti guddadhe sun jechuudha. Naannoon Ada'aa Bargaa, Meettaan, Jalduu, Gindabarat naannoon kunniin lolli hamaan mootummaa piippiidhaan uummata irratti deemsisaa jiru. Uummanni rakkoo kana keessa odoo jiru waan sirbu natti fakkaatu. Naannoo sanitti waan guddadheef sirbaa guddadhe. Kanaaf agartee sirballee akka loqoda adda addaa akkan immoo aadaa Oromoo irratti moor fokas godhu na taasise. Sirboota qabsoollee baay'ee qaba. Albamoota kiyya keessatti sirboota qabsoollee baay'ee qaba. Gara Boontuu Arsiitti yoo dhufne immoo sirbi Boontuu Arsii jedhu kun sirba akka bareedatti hojjedhe jedheen yeroo tokko tokko kireeditii ofii fuunaan kenna. Abbaan of dhaade gaala of hodhe jette Oromoon beekta. Akkas akkana jalaan taane akkitti tartiiba sirba san kaayuun akkitti ani sirba san kaayee intala san maaliif akka jaaladhe maaltu boontuu isii taasisee uumame isii abbaa isii haadha isii gosa isii lafa isiin irraa dhalatte nyaata isiin nyaatte ittiin guddatte safuu aadaa isiin itti guddatte kana hunda guutuu ofirraa qaba jechuu mataa irraa kaasee harka miila ka deemu sirbisu yoo dhaggeeffattee yaadaan dargaggeessa qeerroo biyya keessa jiru matumaa qarreellee osoo hin taane warreen amma gaafa ati weelluu kana kaastu atumtuu kaaste galma asiitti leeggoo ati sirbitu argeen ture namoota hedduu akkuma ati jette keessa weellisaa Taaddalaa Gammachuu waliin wayita weellisaa turte namoota hedduu lafarraa kaaseetoo galmi wannoo ta'aatti ture. Dargaggeessi kutaalee Oromiyaa bal'oos ta'e jiruu diyaaspooraadhaan biyya bakkee jiraatu yaadaan akka Boontuu Arsii bira deemuuf kallattii maammee gara sana nu dhaqadhu mee saspeensi nu gootee nu fixxee bara. Ayyee daawwattoota keenyaa egaa nu caqasaatti kan jirtanii gama Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa Walaabuu Intarteement haaluma wal fakkaatuun Tafarii Adaree Tuubirraatti kan caqasaatti jirtanii keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo weellisaa Muktaar Osmaan Sheekaa waliin kan turtii taasisaatti jiru as Oromiyaa xiqqoo magaalaa Lakkuu Minneapolis St. Paul Minisootaa jirra. Maarreen egaa turtii keenya keessatti waan aartii waan artistii waan weelluu weellisaa osoo haasofnu miilaan nu fageesse waan siyaasaa Oromoo kanas nu tuqsiisa gaa. Mee jalqabarraa yoo kaasnu waa'ee Boontuu Arsii nu kaastetta mee sagalee kennu dhageessisi mee dhimma kana irratti hin turte gadi nu gadhiisuudhaaf. Akkuma reefu sii hime kaa sirbi kuni sirba lafarra deemu siin jedhee jira. Sirba kana yoo ani sirbu aniyyuu nama naannoo intala Arsii haadha Arsii shamarran Arsii tan karaarra deemtu tokko ija kiyya fuuldura natti fidaa jechuu amma dhufte Boontuun Arsii tayoo mara yaadu anaa dhufu koottuma koottu oluma dhiyaadhu tama fayyaa qabu dhukkubatee naada arsoomni qorsooma jennaani tanaaf si barbaada jedha sirbichi. Achi callee morma isii irraa jalqabee bakka isiin irraa dhalatte gosa isii akkasitti faarsaa sirba bareeda. Bareedu gaban kollaa fedhadhaanii hiwutee bareeda hawarri guddisee deemaanii iddoo ajaaloo bulbulee jedha makaanii. Daawwattoota keenyaa egaa weelluu kana gama Walaabuu Intarteement dhaquudhaan fuula isaa subscribe gochuudhaan achumaan weelluu babbareedaa inni hojjetes achumarraa caqasuu dandeessu. YouTubein sun kan abbaa Walaabuuti jechuudha. Mee gaaffiif deebii keenya gara Goolabuutti osoo hin deemin gaaffilee dhimma Oromoof Oromiyaa irratti akka fuulleffannuun barbaada. Sanatti osoo hin ce'in garuu waanan si gaafadhu keessaa yoo jiraate YouTubein kee Walaabuu jedhama. Walaabuu maaliif jette YouTubii kana immoo yeroo dhiyoodha kanatti bante
yeroo muraasa keessatti garuu viidiyoo muraasa kan irratti poosti gootee hordoftoota danuu argattee jirta. Garuu akka weellisaa Oromoo namoonni baay'ee leellisanitti immoo guddaadha jechuun xiqqoo ishee nama rakkisa. Maaliif walaabuu jette? Ijoollee meeqa qabdaa? Ijoollee kee immoo baay'ee akka jaallattu quban qaba. Tole. Ijoollee 4 qaba. Hangafti Firaa'ol, ka ittaanu Qananiisoo, intala dubaraa takka qaba, Kaametti jedhamti. Xiqqaatu jira kadhumaa walaabuu jedhama inni. Maaliif maqaa isaa xiqqishuudhaan moggaastire yaadannoo addaa jira? Lakki. Maqoma wayita filannu walaabuu lafa seenaa qabeessa. Akka Oromiyaattis akka lafa anitti dhaladheettis maqaan kun baay'ee jaaladha. Jiraachisuuf jedhee maqaa kana yeroo hunda manatti qabaachuu waan barbaaduuf walaabuuf baase. Booda wayita maqaa barbaannu maaliif maqaa kanan goone jennee anaa fi mucaan kiyya hangafti Firaa'ol waliin mari'annee walaabuu intarteeymentaa. Tole akkas yoo ta'e bara kana ati weelluuf qophaa'aa turte guyyaadhumaa eenyu akka geeba fudhate beektaa? Ayya daawwattoota keenyaa egaa kubbaa wal dorgommii kubbaa miilaa kaaba Ameerikaa Osfaanaaf bara kana waggaa 25ffaaf asis Minisootaatti gaggeeffame keessatti levelii dhumaadhaaf yookiin sadarkaa dhumaadhaaf geebaaf kan taphatan keessaa diviizhin irraa jechuudha. Garee burqituu Oromiyaa Denverii fi madda walaabuu of Siyaatili kan taphatan isa keessatti immoo geeba sana fudhatanii kan Oromiyaa xiqqoodhaa baasanii Denverii irraallee fuudhanii gara biyya isaaniitti galatanii warra madda walaabuudha jechuudha. Kanaaf walaabuu intarteementii jettee kanaan yaadannaa jechuudha. Ati gaafa sana isaan hin deeggaraa turte jechuudha. Ijoolleen kiyya isaaf walaabuun kiyya haga qoonqi cufamutti achitti iyyaa oolee isaan deeggaraa oolee ijoollummaa isaarraa kaasee waggaa waggaan walaabuu deeggara maqaa isaatu isa waggaa ta'eeyyuu maqaa kiyya na waaman jedhee baay'ee gammada beeyte. Ammallee tiimiin kiyya mo'ate jedhee baay'ee gammadee barana inni tiimiin sun wayita mo'atu akka tiimii ofiitti ilaala walaabuus. Carraama kanaan egaa mucaa kee isa quxisu walaabuudhaan baga gammaddee jenna warra Siyaatiliin hin jenne nuni akka booda nuun komanne miidiyaa keenya nuni mucaasaa walaabuu isaa madda walaabuu warra Waashingteen Siyaatil deeggaru sanaan baga gammaddee jenne waan xiqqummaarraa ka'e wannoo jedheedhaaf. Mee gaaffii wannoonni si faana dubbachuu dandeenyu danuutu jira. Seenaa bal'aa qabdu aartii Oromoo keessatti gaaffii tokko si gaafadheen ture dura. Ishee sanarratti koomenti gabaabsiinaaf godhiiti waa'ee artistoota mudannoo akka artistiitti qabdu gaafa biyya keessas ta'e jiru diyaaspooraadhaan immoo dhufte mudannoo addaa qabdu nama bohaarsaa yookiis ni barsiisa kan jettu nuuf qoodde. Isa dura garuu gaaffii tokko si gaafadheen ture. Weellistoota kana namoonni baay'ee sin caqasu gaaffii kanarra deebi'ee yeroo dheeraa fudhachuun barbaadu. Gariin keessan mootummaa abaartanii mootummaa biyya bulchuu uummatatti immeejii jinnii fakkeessitanii yookiin seexanaa fakkeessitanii dhiyeessitu. Gariin keessatti immoo faarsuudhaan ergamaa rabbii malaaka fakkeessitaniitoo uummatatti dhiyeessitu. Isin lamaanuu artistoota afaan Oromoodhaan afaan Oromoo weeddistu shubbistu. Maal dubbiin kuni maal jedha Muktaar osoo namoonni carraa argatanii si gaafatan carraa argadheera waan ta'eef maal deebiin kee kanarratti? Akka itti deebii kana deebisu gaafii kee kana sirreessuun deebisaa jechuudha. Tokko akka itti gaafii kee sirreessu nuti mootummaan kuni agartee siistamni amma jiru kuni mootummaan kuni uummata Oromoo waan inni godhaa jiru ragaa qabatamaan qabna jechuudha. Kanaaf mootummaan kun bineensa shayxaana jennee kan baduu qaba dhabamuu qaba siistamni kun jijjiiramuu qaba kan jennuuf har'a Oromiyaa keessatti katakkaa ta'een beene haati Oromoo hin gudeedamti. Haati Oromoo ulfa waliin ajjeefamti. Kuni kan ta'e gaafa Abiyyi jalqabaaf Minisootaa dhufe Dambidoollootti har'a inni Minisootaa seene akka kaleessaa jechuudha. Dambidoollootti haati ulfi tan ciniinsuun isii qabee hospitaala ji'a 9 fixxee ciniinsuun qabee hospitaala deemtu ilmoo isii wajjinii fi warra isii fuudhee deemu waliin waraanni Abiyyi ajjeese jechuudha Dambidoollootti. Haadha ulfa ji'a 9 garaatti baadhattee ilmoo isii hammattee hoosiftee ulmaa galtee ulmaarraa isiidhaa sirbamee itilleen ulmaa isiidhaa afamee eegamu san reeffatti deebise mootummaan kun.
mootummaa kan akkamitti jajna nuti? Tokko barsiisota Oromoo Finfinnee keessaa yaasanii ajjeesanii bineensa nyaachisanii hin kaasinaa jedhanii Harargeetti, Baaleetti, Wallaggatti silaa waan ta'u dhaga'uu hin dandeettu. Gujiitti waan ta'u, Booranatti waan ta'aa jiru dhaga'uu hin dandeettu. Oromiyaa guututti jiddu galeessa Oromiyaatti mootummaa kana akkamitti ati mootummaa nagahaati jettee faarsita? Jarri isa faarsan kun akkuma duratti siin jedheen dantaaf bulanii garaa isaaniitiif bulanii itti duuchaniiti. Kun ammoo akkuma haalli Oromiyaa fi Oromoon itti jiru iyyuu quba hin qaban. Namoota akkanaatu mootummaa kana maallaqaan bitamanii faarsaa jedhamanii barreeffamee itti kennamee koorsiin itti kennamee bakka konferensii godhanitti xiyyaaraan isaan fuudhanii deemanii akkasitti isaan hojjechiisan wallistoota kana malee namni Oromiyaan akka du'aa jiru Oromiyaatti jiraa akka nama gubaa jiran ummata Walloo rasaasaan haga har'aatitti fixaa jiran waan suukanneessa addunyaa irratti ta'een ba'an ummata Oromoo irratti raawwataa ka jiran kaaba Oromiyaatti ka raawwataa jiru dhiya Oromiyaatti ka raawwataa jiru har'a immoo Oromiyaa guutuutti ka raawwataa jiru kana Oromoo miti addunyaanuu ragaa bahee jira addunyaanuu farqaa qaba mootummaa kana akkamitti deeggarra nuti akkamitti isa jajna warri isa jaju sun warra dantaan bitamee itti aansuudhaan immoo hedduun isaanii namoonni tokko tokkoon isaanii immoo kam akka kiyyaaf kee afaan Oromoo beekan kan dhiigni isaanii Oromoon ta'in kan kunninis lakkoofsi isaanii baay'ee kan agartee akka artistii Oromootti akti godhan kan maqaadhaan nuti isaan beeknu kan uummanni Oromootu isaan beeku kan mootummaa kana nutti lifaarsan jiru kana garaagarummaan nu jidduu jiru. Malee artistiin Oromoo ta'ee dhimma Oromoof Oromiyaatti siiqinsaan beeku mootummaa kana hin faarsuu kan jedhudha ejjennootti qabdu. Tole daawwattoota keenyaa inni kun ejjennoo weellisaa Muktaar Osmaanii isa kana sumartii kan dabalu ta'a. Gaaffii biroon ani si kaasu gaggabaabsitee kanaaf kaastuun barbaada yeroo dheeraa fudhachaatti jira. Waa'ee artii keessaa baanee waa'ee qabsoo Oromoo kanattis darbuudhaaf jira. Gabaabsineetuma akka kaasna wantoota jiru. Yeroo biroo qophii biroodhaan qabannee isiniif dhiyaanna. Namoonni baay'een wayita nu caqasaatti jirtanii dubbiiwwan Muktaar gaggeessu waliin wal qabsiistanii gaaffii hedduu kaasuu ni maltu yaadota hedduu kaasa sabateedhaaf. Gaaffii biroon ani si gaafadhu inni kan biroo biyya yogguu turtee jajjabee akka turtee itti akka dabalamte naaf kaasteetta dubbii kee keessatti dura dubbatteetta yoon dogongora si hubadhete na sirreessi garuu waan akkasii akkatti dubbattu dhagayeera seenaa kana hin beeku dura na of kolchi har'a ammoo kan Oromoof kufanii kuffiisaatti jiran jajjabeen kutaalee Oromoo tokko si sirreessuu fedha ani jajjabeellee hin jine jajjabeellee hin turre ani waraana bilisummaa Oromoo keessatti odoon ta'in ummata wajjiniin wayita gullallee laabaan bakka waraanni bilisummaa Oromoo jirutti itti makame jechuudha. Kudama tu awal jala teru na male, apole dofte akari tu mukarra.